Yoo yaa harka fuunee akkam jirtan faamilii kiyya jaallatamuudhaaf kabajamoo har'a wayyadheen jira galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u ilkaan koo har'allee deemee shaa'aa godheen dhufee wayyuman qabaa dhiitoof nilamaan jedhu narraa gadi galee jira. Ifurdatte seetanii ta'u boqoo kana shorbaa jijjiirama fide jettanii na laalaa turtanii inaante inuma bannee barana Itoophiyaa yoo filtariidha jecha waliin xaragiin hinuma injiraattu amma mucayyoon ka suuraa asirra argaa jirtan tuni guyyaa kaleessaa boo erga kaleessa tirraa qabee social media kanarra deddeemsisaa jiran jechaadha. Akkas ture dubbichi ilaalame mee obsaan caqasaa dhugaa dhiiras ta'e durba filtariidha waliin janajjanina. Filtariin jireenya isiniin ta'u. Filtariin jireenya isiniin ta'u. Mucayyoo takka biyya Chaayinaa keessatti argamti. Turtii sadii keessatti foloorsii 140 qabdii argatte jechaadha. 140 argatte hordoftoota live yoo seente namni 140 kun sa'aatii jala taa'ee ishii dhaggeeffata. Filtarii irra teessi. Gaafa ishiin filtarii irra akkasitti teessee normaaliidhaan ishii arganii filtarii irratti ishii argan bareedduu jedhee namni marri jala yaa'alaan akkanatti giiftitti kennan jechaadha. Guyyaa tokko garuu intalli Chaayinaa kun maal akka ishiin taate beektu? Guyyaa tokkicha kana osoon beeki filtarii malee ol baate liiv irratti. Gaafa kana uummanni hunduunu sobdeedha jedhanii fooloo irraa kaafatan. Guyyaa tokkotti fooloorsii ji'a 3 itti argatte guyyaa tokkotti dhabde jechaadha. So nu of fakkeessu waan hin qabne ofitti dabaluudhaaf jecha waan qabnullee of harkaa dhabna. Namoota jaalatamnu biratti fokkanna. Egaa obboleettii keenya amma asirra suuraa argitan kana kun abbaa manaa yookiin jaalallee ishiidha karaa onlaayinii wal jananii filtariidhaan suuraa ergaa fi meela haala dhugaa. Micayyoon amma booletti itti dhufe jennaan giraa ishii jedhee akkanumatti irraa itti dhaquu diddee akkanumatti madhaabbattee laalte. Namtichi filtarii irratti nama biraa orijinaala irratti kiloo kana. Lafatti kana ta'ee micayyoon TikTok irratti illee lafatti illee bareedduma tana turte. Laala. Dhugaa filtariidhaan waliin janajjanina. Filtarii miidhaa baay'ee qaba laala. Waan ati hin qabne waan uumama waan dhisii kenne maa ofitti qaanuufna. Mai ani maalan ta'e waaqayyo qixxee nama ana bar miidhagduu godhee sii ta'ati kanuma maaninnatiin kee kana miidhaginni kee kana bifti kee kana bakka shurrubbaan kee kana jedhee ijji kee nyaarri kee hidhiin kee kana fuulli kee kana jedhee waan bareechee kuuleen uume nu kuula biraan barbaachisu meekaappiin nu barbaachisu filtariin nu barbaachisu. Original wal janajjana namni tidaariidha wal barbaadan viidiyoo TikTok irratti filtariin hojjechuu dandeessan gin filtariin kee maaninnatii siin godhu eenyummaa kee dhugaa siin baasu namoonni filtarii wal janajjananii kidoo boolatti wal gatanii wal biraa deemuuf ta'u mucayyoo namoo danaggattee deemaa dubbachuu illee diddee malaalti calliste namtichi kan biraa lafatti kan biraa filtarii irratti kan biraa maalan dhaga'uu dhalaata waree gurra nyaataa jira maaltu dhufammoo kan biraa hoo. So inna akkasitti ilaal kamicayyoon giraa ishii jedhee boolee keessa asiifachi kaatte namtichi itti dhaqee mee dhiirri ijoollee maa dhiirri jaldeessa isaa fakkaatu waraabessa isaa taatu dhiirri filatee fuudha malee filatame miti maaltu isa cinqee ilmi dhiira filtariidhaan deemu dhiirri abadan filtarii nagasanu dubartoota irraa malee dhiira irraa fokkisa abadan warri dhiira filtarii fayyadamina anuma siniin jedhe filtarii ofitti hin godhina. Originaliidhaan wal janajjana originalii kee ergiif maaninnatii kee dhugaa ergiif gaafa wal maddii dhuftan wal jibbuurra gaafa wal maddii dhuftan ati tana ati shiidha kun shiidha ishii miti ati si'ii miti kun nama biraati waliin jechuurra har'a kana originala wal janajjana dhalaal anuma siniin jedhe originala wal janajjana bor walitti qaana'uurra bor wal xinneessuurra bor wal tuffachuurra bor wal naaqurra. Inde maatii isaatti amma dubartoonni illee filtariidhaan dhiiratti suuraa keessan ergitan isheen jaalallee koo kana jedhee haadhaaf abbaa isaatti obbolaa isaatti fira isaa hiriyaa isaatti argisiisa. Gaafa bira dhaqxee hoo jaldeessa fakkaatti. Nama biraa hidhiin qalamii dibattee meekaappii gaafa ofirraa dhiqxee halkan dibattee bira hoo dhaqxee guyyaa saniin bareeddi galgala ofirraa dhiqxee raftee bineetti fakkaatti namicha of jalatti ilaaluu sodaata. Inna maal rakkattan? Tidari keessatti batalay wandochi
ሴቱም ብትሆን በተለይ ወንድ ደግሞ ፊልተር እንዳትጠቀሙ እውነቴን ነው የምላችሁ ቀልድ እንዳይመስላችሁ ወንዶች በተለይ ፊልተር እንዳትጠቀሙ ሌላ ደግሞ ሴቶች ማለት ነው አንድ ወንድ ስትጀነጅኑ በቃ ቪዲዮ ደውሉና በማንነትሽ ማለት ነው ከወደደሽ ከነጡፊትሽ ከነተፈጥሮሽ ከነማንነትሽ ጋር እንደወደደሽ ከፈለግሽ ቪዲዮ ደወላችሁ ቀጥታ በኮል እንጂ በፊልተር በየአይነቱ ብሉ ፊልተር ዋይት ፊልተር ሬድ ከለር ምናምን ሳይሆን በማንነትሽ እንዲወደድ ከፈለግሽ በቀጥታ በኦሪጂናል ካሜራ ተደዋወሉና ተጀናጀኑ ፎቶ ስትለቁ በኦሪጂናል ካሜራ መሆን አለበት ስለዚህ ከነ መስሊን ዱጋ በጣም ምጨየው ሱና ነመራቴ በርምጨዮ ፈዛዝቴ አፍቴ ቦሌ ከሰ ተባቦ ቀበቴ ትደመት ጊራሺ ጀደ ኢሳሞ ኢሳሚት ጀቲ እና ይራከመት ፊልተሪ ደና መጀነጀና ይወል ዱጋ ዲር ኬኛ ፊልተሪ ፈየደሚና ፎክሳዩ ዲር ላሊ ፊለተኒ ፉቱ ፎካሳተ ጉራችተ ዲማተ ኢማጋለተ ፊአም ፌቴውታተ ካዋቀዮ ተነሲኘ ድመረጠቴ ፉታ ካዋቀዮ ተሰረሙሰ ጀቻል መለ አትመረጠቴ ሚኔሩምቱ መጠምቴ ኔሩምቱ የዱbartii ኒት ዋንታተ ፊልተሪ ማልፍ ዮ ሲጃለተ ዱbartiin ተከ ማንነቲኬ ኦሪጂናል ከን ኢሩማ ኬቲ ነሙማ ኬቲ ሲያጃለቱ ካናንለት ዲሪ ፊልተሪ ፈየደሙ ጀቹን ገዳንቱማ እንደ dubartii lafatti illee meekaabii fayyadamuu dandeessi irroo lafatti maal fayyadam kana yaadanii beektu garuu asirra filtarii lafatti ogaaf si argitu waraabessa tafakkaate mijayoon dhugaa qabdi dhugaa dhiironni keenya filtarii fayyadamina ani sinittime ታጠንቀቁ ወንድም ብትሆን ሴትም ወነከና ኩን ሲነዋጣው ፊልተሪ ደወል ሶቢና ማልቱ ሲጭንቅ ሲላ ዋን ኪኖ ሲበርሲ ይመታ ከተና አና አማ ዋኒ ነም ሁንደራ አደጎ ዲበሬዱ ዲበሬቺ ድምቡሽሽ ተና ጎዴና ኡመመኒ ናከነ ከነቶ ማፊን ቃንፈድ ማልቱ ነራ ይርጣት ጋለተ ጎፍተኮ ፈያ ጉቱ ናከነ ነገሃም በየውጅ ተደገሉ ኛዴ ዱጌ ደንደኤ ደሜ ገሉ ሰሙት ያዱ ናከኑ አፋንቲን ዱበደና ከኒ ዋን አዳ ጎዴ በፍጥረት ያዳ ጎዴና ኡመማ ኮቲ ማፈቃን ይፈድ እንደ ፊልተር የሩ ዳስ ፈከ ነው ራስ ፈከ እንደንደ ነምኒ ኖርማሊ ለፈት ሲያርገ ፊልተር ሲያርገ ሲደሳ ቱንሺ ፊልተር ይረጥ ቱና ብራት አና ወስ ቲክቶክን kiye kana ፎሎ ነበር አጥተነ መተኮለፈት አርግተ እንደ ሲቱን አይ ሲምዲቱን ነብራት ሲንጀር ለፈት ሲዳለ ቲክቶክ ረቶ ሲላ እና ኦፍ ሶባጅ ረሞነ ሶባጅራም አራ ሴቶችዬ ተረጋጉ ሴቶች ብቻ አይደለም ወንዶችም ተረጋጉ ወንድ ደግሞ ፊልተር እንዳትጠቀሙ በጭራሽ ሴት እኮ ከሚዲያ ላይ ፊልተር ትጠቀማለች ከሚዲያ ውጪ ደግሞ ሜካፕ ምናምን ትጠቀማለች ወንዶችስ ምንድነው የምትጠቀሙ ነገር ስለሌለ ዘንጀሮ ነው የምትመስለው ስለዚህ ፊልተር እንዳትጠቀሙ በፊልተር ህይወታችሁ ውስጥ አታስገቡ ሲልትሚአኒ ጅሬኛ እቲን ቡልቲ ወልጃራችሁ ደምተን ጅዱቲ ፊልተር ይፈየደሚና ፊልተር ጅሬኛ ከሰሪን ዲጋማለን ቶሽ ጅሬኛ ከሰኒ ፊልተሪን እንቶል ኦሪጂናሊ ማንነት ይደን ወልጀናጀና በቃ አነ ሲልትሚ ከሰቱ ijoollee biyya namaa sobina dhiironni keenya hin sobina ishiin asitti dhugumaa sitti of kennitee sitti amantee Itoophiyaa gaafa galte ati nama biraa taatee gaafa itti dhuftu akkam si haa gootuuf si baqachuu hin qabdu namoonni tokko bar dubuun bushee kana ta'ee filtariidha nama reefu lafaa dhalate corqaa kana fakka mijayoon irrifattee amma namichi kuni jaarsa dullacha kana namichi laf gisee garuu filtarratti shabaaba nama waggaa 18 fakkaata bishaan lagaa kana filtariidhaan ergeefi mijayoon dhugaa qabdi kan inda naggatte nama biraatti ta'e
Inde dubartiidhaaf garuu dhiira akkasitti heerumuun hin badu. Dhiira umriidha sii olitti heerumuun sirraan fokkisu. Geen batalay seetochiif umriidhaan isa caalutti heerumuu qabda. Garuu akkas jennee to shamarran keenya yeroo osoo sobamanii suuraa filtariidhaan nama biraa ta'anitti erganii lafatti immoo nama biraa ta'anii shamara keenya miitanii dhiisaaf jireenya keessatti hin ta'u kun. Ani siditti hime hindee anamma ona jaallatas kan namaannatee kan erjennaayee kan lijennatee dhugaan ajaa'ibeen ajaa'ib mucayyoon namarratti garuu barfaazas deetuma haftee soo nuti shamarranis ta'ee dhiirri waan akkasii dhaaba dhugaa jireenya keessatti waan akkasii kun hin barbaachisu tidaarii keessatti wal qoosuun sobaan akkasii kun nurra dhaabbachuu qaba. Hindi ani saalfadhi bakka isaan mucayyoo waan jettu wallaaltee akkanumatti haftee baratii deddeemtee akka nama sammuun tuqame. Kanaafuu shamarran keenyallee filtariidhaan dhiiratti suuraa keessan ergina. Siyaada bisuuraa kee kameeraa orjinaaliin ka'ee ergiif kan miidiyaa osoo hin taanetti kan galarii kee keessatti gisee normaalii maatii keetii ergitu ergiif. Viidiyoo kallattii dawwaliif ka filtarii hin qabne aappii filtarii hin qabne dawwaliif telegiraamiin dawwaliif iimoon dawwaliif messengeraan walii dawwala kallattii jechaadha. Aappii filtara hin qabne malee filtarii fayyadamtanii wal janajjantanii bor wal gattanii fiiguutu dhufa akkinoo akkanatti. Hizbiin maraati kinoo amma wal gatee deemaa jira. Kanaafuu buleeyyan kiyya kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Filtarii dhaaba jireenya keessatti viidiyoo kana wasanti tore laayikii godha, sheerii godha, sabskraayibii godha, yaada qabdan, qeeqa qabdan, koomentii kana jalatti nu barreessa, gaafii nurraa qabdan yoo jiraate nu gaafadha. Chaanala Eebbisa Entertimentii wantoota isin gaafattan kamuu isin deebisuudhaaf qophiidha. Yaada keessan, qeeqa keessan kana sirreessi wanaan jettan immoo na sirreessa. በጣም ያረፍነለ ለልቀው ሲነጉዳ ይራርምነ ግን ወጂ ባኤን ቀባማለ ወጂን ጥሙሬ አካስን እንጀ ፋሚሊ ኪ የገለቶማ ወርነ ሁርዱፋ ጅርታ ወር ቪዲዮ ኪ ላይክ ና ጎቻ ጅርታ ንጋጀት ሲኒፊን ቀቡ Thank you.